Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota faamilii Orootuu weelkam ashama harka fuunee bakkuma jirtan maratti nagaa fi rahmanni rabbii kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu. Hunda keessanuu alaa fi biyya keessaa xiqqaa guddaa jirtan osoo hin jenne nageenya keessan haa qaqqabu. Hordoftoota kiyyaa egaa har'aa viidiyoon kiyyaa akkuma asirra argitan kana nyaata musaggaa jedhamu namoonni biyya arabaa keessa jiran nyaata kana namni hin beekne hin jiru yoo warra haarawaa dhufe taate malee roonni waggaa 5 waggaa 6 waggaa 4 waggaa 3 ture waggaa 2 ture ni beekaa hojjetu wallaale malee namni hin beekne hin jiru. Gasanii nyaanni kuni baadinjaa dinnichaa foon daakamaa irraa hojjetama. Egaa wanti irraa hojjetamu baadinjaa kana irra dhiqanii bifa murabbaa kanaan mummuranii zayitiitti dabbasuudhaan dinnichaa wajjin foon ammoo shunkurtii zayitii wanta baqamamee barbaachisaa kulaallameetiniin bilchaate egaa bilchaate booda awwala baadinjaa dinnichaa jala kaayamee akkuma koroona bashamila hojjetu sanitti jechuudha. Egasii irraa gidduutti foon daakamaa ka bilchaate kanatti godhama. Egasii gubbarraan baadinjaa fi dinnichaan ammallee lammata itti deeffama. Egasii ammallee gubbarratti foon bilchaate kana gubbarraan dabaluun viidiyoo kiyya jalqabarra hanga dhumaan hojjetura. Gubbaa isaa kanarratti timaatimii fi filfil roomii yookaan qaaraa gurguddaa kanatu bifa murabbaa kana mummuramee gubbarra kaa'ama. Qaaraa fi timaatimii viidiyoo kiyya itti aanu asumaan laalaa itti buhaaraa akka ta'u nyaata musaggaa itti hojjetan haala kanaan isiniif himee jira. Isiniin dhibuu warri beektan sheerbadhaa kan beekne irraa haa baratu haa hojjetu. Keessumaayyuu yeroo biyya namaa kanatti namni ogummaa nyaataa qabu baay'ee soqama. Egaa timaatimii kiyya cicciree gubbarra kaayee kun haala kanaan kana fakkaata. Namni nyaata hedduu hojjetu nyaata hedduu beeku qulqullinaaf nyaata walirratti hojjetu baay'ee tokko jaruu ni barbaaddi jechuudha. Maaliif mooyaan abbaa abbummaa faayidaadha. Kanaaf kan beekne immoo malkii rabbiin namaa kenna mooyaa oollarraa baratanii ka jedhansan maaliif nyaata hundaa ka biyya keenya keessa bichaa osoo hin taane ka biyyoota namaa yoo deemnee dalagnuu hunda yoo beekne mooyaa keenyaaf eessumattuu ni barbaadamna jechuudha. Yoo hojjechuu beekne namoota tokko idaa qabaa foolii ibiddana gubaa jedhanii hojii nyaataa dhiyeessan hojiin argamu hojii dhabanii ta'anii horri alabaanii nyaatan hojjedhu. Daa'imman pamparsiirraan qulqulleessuu qulqullina mana baay'atuun dalaguu waa hundaa obsanii dalaganiitiin gizema mara namni mana nyaanni dalaguun hin jirre pamparsii qayyaruun hin jirre manni guddaan hin jirre gizema maran argatanii gizee tokko yoo argatan isa kanaaf jedhee mooyaan hunduu beekuun nu fayyada. Biyya namaatitti illee nu fayyada. Biyya keenyatti illee yoo gallee kaaffee mana nyaataa adda addaa banannee mana keenyalleef yoo qabaanne yoo dalagne waan qabnu saniin hanga beeknu saniin yoo dalaganne baay'ee bu'aa qabeessa taana. Mooyaan keenya immoo eessumattuu numa fayyada jechuudha. Ammallee kan beekne haa baratu ka haarawaa dhufee nyaata yoo dalage qulqullina nyaata dalagee waan tokko yoo beeke jaruu ni jabeessiti jechuudha. Maaliif isaan nama mooyaa garaagaraa qabu nama nyaata dalaguu nama qulqulleessu sirriitti barbaadanii maaliif siif jecha osoo hin taane dalagaa mana isaaniitii fi jarri waa dalaguu hin jaalataniillee sarraatanyaa dalaytu barbaadan malee ofii dalaguuf sarraatanyaa mana qulqulleessitu bichaa fidanii ofiif dalaguuf ittiin cinqamanii jechuudha. Maaliif birrii qabanii kabajan itti tolee sarraatanyaa qulqulleessitullee ka adda fidatuun jira ka nyaata guutullee adda fidatuun jira. Tokko mana xalabaa immoo sarraatanyaa dura jirtu san nyaatallee hojiillee itti fe'aa maal goonaree obsinee dalaguudha. Gadi bayan jennaan yeroo takka hojii argatanii yeroo tokko hojii dhabanii guyyaan takka hojii malee yoo oolte biyya keenyarraa waan baaneef rakkinnaa fi kamanaa nu baase
guyyaan takka hojiirraa yoo oolan nama aarsiti, yoo dalagan immoo bu'aa qabeessa nama taati. Akka miidhamnu beeknee, akka dalagaan ulfaatu beeknee, waa hunda beekneeti kan manaa baanu. Hojii filatuu fi miti kan manaa baane mana bambarsiin dalaguu, mana nyaanni baay'atee hojjetu hin dalaguu. In argamu haa gizee mara tokko gizee tokko yoo argame gizee mara hin argamu. Kanaafuu waa hundaa itti sabarree itti obsinee dalagannee irra geenne eessumattuu ni barbaadamnaa jechuudha. Yoo obsanii namni obseetiin hin dalagu ni jira. Manuma ala bahee kanaayyuu man damooza namaa kennu nama kabajuu yoo seenan ni dalagatanii jechuudha. Hojii kamiyyuu hojiin kamiyyuu tuffatamuu hin qabu. Dalagatanii waa walitti qabatanii biyyatti galuutu caalaa. Mana garaatitti ji'a 5 ji'a 2 ji'a 3 sun osoo dalagatanii bu'aadha malee nama taa'u miti. Egaa viidiyoon kiyyaa keessatti illee gorsaa, keessatti illee nyaata, viidiyoo kiyyaa subscribe waa hedduu irraa argattanii hunda yaallee fayyaduu baatu nama tokko lama faayidaa isaa keessaan dhabu. Keessumaa ijoollee haarawaa hojii biyya kana seenan ni barbaachisa. Mooya hundaa qabaachuun biyyallee yoo galtee madaamin tantee yoo ati akka gaarii waa hunda dalaydee nyaatas qulqullina soorreltee biyyallee yoo galte deebii isiin jetti. Maaliif hojii keessaniif si jaalatte malee si jaalatte osoo hin ta'in akkasii itti fayyadamaa isin jedha hordoftoota kiyya. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo nyaataa fakkaatamu sagganaa kanaan bilchaateetiin jira. Yeroo awwaalaa kun isin jedhe waan barbaachisan itti beetiin jira. Amma bilchaatee saanitti baasee jira. Isa kana fakkaata. Egaa bilchaatee booda saanitti baafannee haala kanaan ruuza wajjin nyaannaa itti fayyadamaa isin jedha. Viidiyoo kanarraa kana fakkaata. Akka isinitti to'atu like share gochuun dagateena warra gammaa maatiin haatan jajjabeessitan galatu. Magalaan keessan dachaa haa ta'u. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.